السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما يرى الله بي سنة جدو وان قد هذا جيتني نسي هذا بوليس كينيا دكتور أسبي عند آخر هذه من يجرو كندم تكيسانيو بقى جرتنو دعائي مكترا خلت دافي دعائي قلافي سنين جنة بركة. Ya, aku memberitahu beliau dia namun dulu orang lain olu boleh sekena dokter Abdul Sabri Saken ada samu orang boleh kecapi yang ada sanggam majisu untuk kesan itu akan mentak kesan itu ayo berarti karena karena saya itu di waroni dokter Abdul akan dibersihkan asal itu ayo berarti mira kalau boleh. Antugai wanni singotan YouTube ran rohaka ya ayye amma gara sagantaan dhufee fittiin seena irra deebuudhaan eegaan hangana isin seeqachiise isin share invite godhaadha mallaqa taatee jechu dubbiin humna taatee jechu dhugaan gartee waaqa galtee jechu dhugaan takkittiin haftee badhaadhina keessatti taayyee danda'a qofa turte keessaa hidhamtee jechu wali qabatan warra dur nama rashanuu bare warra dur nama buqqisuu bare warra gara laafina malee oromoo xaraguu bare wali qaceelfatanii jechu tun ummata oromoo irra jirti waan keessanuu galchaan qabnu mirga isaaniiti ummanni oromoo yoo taa'ee gabroome yoo taa'ee kana ta'e yoo gartee nuga nurraa dhaabbaa jechuun baate sigale paartiin takka waan sodaattu yoon qaban namni quufe keessattuu miskiinni quufe waan sodaatu yoon qaban gabri bilisoome yoo waan sodaatuun qaban dubbii Ameerikaa tana furadha Ameerikaan gaafa gabra bilisoomsitu gabra wali qabdeeti warra West Afrikaa kana jechaafte akkuma adiina sitti isaan godhuu ture ummata Afrikaa jiru godhanii jan dhaqanii sigale gabri yoo bilisoome akka goftaan isaa godhuu ture san nama godhu san caalaa si godhaa jechuudha saniif san caalaa dubbii godhu jiranii jechuudha antaniin itti dhaamu antaniin dubbadhu antaniin iyyadhu sigale taayyee danda'a waan fedhe kennuudhaaf qophaa'eeti as bahee jechuudha nama waan jeedu nama bakka jee dhaabbatu nama bakkuma galgala jeetti ganamatti deebitu salaata boodaa sichuma salaatteetti deebitu taayyee danda'a qofa jechuudha kaan gartee fuulli isaa dhibba jijjiirama namni gartee paartii tana huuba tokkotti yaanne yoo jiraate isa qofa jechuudha kan paartiin tun kana nimatte amma bocolaa asii taayyee arrabsu kana an amma ijoollee taayyee arrabsitu tana faarsee bulaa kaniin jee maqaatti baase kana faarsee bulaa kana irra laalu maaliif lubbuudha waxii shimallis jalaa dhuganiiti waxii kaabinee tana jalaa dhuganii gabbaanii waa arrabsanii jechuudha tana osoo na taatees biyya osoo jiraadhee numaan godha sii gale ijoollee waxii dhuydu tanatti na aarina wanni taayyeen oromoo irraa barbaadu maalima tokkummaa sii gale wanni gartee gareen hattootaa ta'an gorratti hafte tun barbaaddu maalima akka nuti wal arrabsinu akka kun garee taayyee ta'e kun garee maarree ta'e kun garee girrisaa ta'e kun garee shimallis ta'e akka nuti wal dhooynu barbaadnu no problem bagaydhan haayidhan rakkoon hin jiru dhiirti hidhamte ni baati manni hidhaa dhiiraaf hidhaa qoraasumaati sigale hidhaan dhiiraaf qoraasuma rakkoon takkalleen hin jirtu rakkoon takkalleen hin jirtu jechuudha garuu wanni gootan tokkummaa keessan jabeessaa isa tanaa jecha namni wal arrabsu ijoollee waxii dhuydu tanan arrabsina nam tokko deebiin kenninaaf mee na laala ana laalaame amma warri waxii dhugu hunna jala dhufee jee maal jee mitirkishoo jee warri gandaalizimiin guutame tokko dhufee jee wallaahi warri jaalala abiyyiitiifis taayyeen abiyyii waajee jee taayyee arrabsu namni ka taayyee abiyyi jaalatu hin jiru namni ka taayyee abiyyiif amanamaa hin jiru anni waan hin beekurraa hin siyaasa'u jira wanni isa jalatti hafe inni nuuni beeka abiyyi mataan isaa ni beekaa jechuudha bira taa'eetu nyaatu bishaan bishaanii yoo isaan bira dhiise deebi'een dhugu abiyyi amatali bishaan taayyee bira oolee bule dhugu sigale hangas takka nama amanuu jechuudha maaliif nama jecha ifiitiif du'u taayyeen namni hundi ni beekatan even shimallis mataan isaa ni beekaa jechuudha sigale tanaafuu itti rakkatina warri baga hidhamee hayyoota keenya arrabsuu ture maarree mitirkishoo jetta adeero haybar namni wal fixan siyaasa irratti
Taayyee fi jarri duraan nyaata afaan walii kaa'u ture kun amma dhagaa afaan wal kaa'utti hin jiru. Siyaasaan ni jijjiiramti bargirroo kiyya. Amma yoo dheengadda yoo nama san qeequu ture arra nama sanii fi inni masmara tokkorra dhufe ati daranuu namatti harkiftaa walitti harkifta malee. Aboo ati dheengadda taayyee kana jechuu turte. Hayyoota keenyaan kana jechuu turte. Hayyoota keenya kana barreessuu turte. Arra nuti jazaa ati hayyoota keenyaan jette san siin deebifnu hidhaa sanis sin laallu sagalee sii taana jechuutu irra fayyadaa jechu. Sagaleen teessanuu faayidaan qabdu. Maaliif jennaan jaawariifuu sagalee ta'uu turtanii maal fiddan? Mee maal fiddan? Jaawarii dhaabaftanii abiyyi hanga fedhe hidheeti sigalee abiyyi hanga fedhe hidheeti irraa quufee hidhaa baasee jechuudha. Taayyeenis hanga hidhameeti bahaa jechuudha. Waa takka sagalee taatanii dhiiftanii natin hangan takka taayyeen daatan hangan takka taayyeen fiddan. Sangurra keessa karaa cuftanii wayyaanee wajji asooltanii jettanii maraatanii jettanii feetu sagaleef ta'e feetun ta'in sigalee kanarra taa waa takka taayyeetti hin fiddan sigalee waa takka osoo addunyaan tun guutuun baatee iyyitee abiyyi hangarraa fixatuu gadi hin dhiisu baatee asii kunoo mana nyaataa keessa taa'uun dhorkitee mi jaawarii hidhameette Hacaaluu du'e jette dhiigaa Hacaaluu baafte jaawarii dhaabaafte sigalee waa takka akka nama sagalee ta'uun arra sagalee siin taanu gaa hayyee jaqee sigalee osoo nama waa beeku ta'e osoo nama waa beeku taatanii sigalee dhugumaan girrisaa dhugaati malee arra jazaa inni jechaa ture san itti himtaniiti sagalee taatanii jechuudha. Waa takka sagalee ta'uun waa takka wanni isin hiisitan wanni isin fiddan takkallee hin jirtu jechuudha. Garuu an Oromoo mataa qabduuf maaliin dhaama tokkummaa keessan jabeeffadha. Wanni kun hundi godhamuu jiruuf sigalee wanni kun hundi godhamuu jiruuf gartee tokkummaa keenya balleessuuf tokkummaa keenya qabaachuu qabna. Yoo tokkummaan qabaanne akka sabattuu jiraachuu hin dandeenyu. Maaliif namni gartee hayyoonni si yaadee tokko si godhu jiru hin jiru jechuudha. Mootummaan si yaadee tokko si godhu jirtu hin jirtu jechuudha. Amma mootummaa wayyaanee fudhadhu. Mootummaa wayyaanee fudhadhu. Ummata isii tokkummaa Tigraay takkaantu hin jechuudha. Qabeenya sigalee qabeenya waa hunda qawwee hidhachiiftee waa hundachi guuruu turtee jechuudha. Sigalee waa hundachi guuruu turtee jechuudha. Gaafa lolli rabbanamu uummanni illee wajji dhaabbatee jechuudha. Amma laalamee mootummaan kun waan godhu jiru. Uummata Oromoo gosaan waliin naqee kaan gartee haala qoodaminsa godinaatiin waliin naqee haala qoodaminsa naannootiin waliin naqee akka inni godhu jiru laali. Tokkummaa Oromoo diigamtee Oromoon gartee rakkachuu jirti. Rakkoo keessa jirti jechuudha. Saniifuu wanniin ani isin karadhu tokkummaa keessan jabeeffadha. Taayyeen hidhamee dhiisee itti dhiisi. Taayyeen nam tokko kaayyoo fidame. Kaayyoo taayyee san injifachuu ni danda'ani abaddan. Irra deebi'eetiin hima. Taayyee danda'a injifateetii hidhame. Firraa sodaatanii torbaan tokko dachiitti garagalchanii mana taa'uu dhorkanii bobbahuu dhorkee qaax godhee gurbaan tokkichi Itoophiyaa guutuu kana wirr godheeti afaan firraa qabanii jechuudha. Sigalee afaan firraa qabanii jechuudha. Dhiira dhugaaf duutu jechuudha. Taayyeen gaafa gartee Jaawar faa qeequsaniis waan itti amane godhu jira jechuudha. Arra guyyaa badhaadhina paartii isarra qabsaa'us paartii ifirra qabsaa'uun bilchinaa beekadhu. Ammaas paartii tiyyaan abiyyiin aangoo gadhiisii jechaan jiru. Paartii isaatiin diigamii badii jechaan jiru. Naasir Raawii na harkaa baduu deemtaa diigamuuf deemtaa Naasir Raawii jechaanii jira jechuudha. Nagee yoo buufte malee gartee waliin badduu yaana walaa paartii walaa biyyaa waliin badduu yaana jechaanii jira jechuudha. Saniifuu yoo kun badii ta'e no problem hidha. Ministeerri nageenyaa yoo nagaa labsine maaliif ministeera nagaa barbaachifte biyyattiin?
yoo nagayaaf hin iyyine yoo nagayaaf hin lallabne yoo nagayaaf wabiin taane maaliif ministeera nageenyaa barbaaddi biyyatti ministeera nageenyaa maaliif barbaachise ministeera lolaan keessanii bakka ministeera nageenyaa san haalola labsu sigale ministeerri nageenyaa dalagaa isaa dalaguu qaba jechuudha obboleeyyan kiyya walitti araaramuu qabaniin nama hiisiftuu jechuudha nama badhaafamti malee badhaafamuu qaba malee hidhamuu qabu jechuudha sigale saniifu wanni isin gootan jawwee fi jaawarii fi inni keezina isaanii wal addaati sigale jaawar bar nama fuulbana soddom booda mootummaan hin jirtu jee taayyee yoom je sigale taayyeen tanaawu yoom je so saniifu awwannin isin hinju wannin isin karaddu isin tokkummaa keessan jabeeffadha jarri gartee akkatti eegaletti ni fixataa jechuudha ni dhumatti dubbiin wanni dhufe takka ilkeen sossoote buqqa'uun ooltu wanni dhufe takkaas ni dhumatti saniifu awwannin isin karaddu tokkummaa keessan jabeeffadha oromooti jabeeffadha taayyee dandaa rakkoo takkallee wanni mootummaan hidheef dhugaa dubbachuu isaa gartee wabo wajjiin araaramaa jechuu isaa ummata amaaraati wajjiin araaramaa jechuu isaati bidhame jechuudha arrarra deebiiti waan takka dhaamsa mootummaadhaamaan akka yaada mataa kiyyatti waboollee balleessuun dandeessu irraan sii deebe mee balleessi hayyee taayyee hiiteemi seelii shanee tanu keessa jirtu firraa hiinee jechaa jirtanii hayyee taayyeen baga hidhame taayyee hiiteemi balleessi hayyee wabo hayyee balleessi fannoo wallaahi tokko qabuu hin dandeessudha tokko anaas siin jee taayyeelleen isin injifatee hidhame sigale waboo balleessuu hin dandeessu dheengadda maaltu ta'e wantitti shirkatti awwaluu abdii osoon ichi taa'u mee maaltu ta'e qaanii teessan taayyeen dhaqee isin dha'e ichitti taayyeen dhaqee walitti ummata qabe osoon awwaluun asii taa'ee waboo arrabsu jiru osoon ni balleessina jee inni magaalaa keessaa aanaa shirkatti gaafadhaa oromooti jee namni hundinuu biyya teessan dawwala osoon inni ichi taa'u jiruuti jarri baadiyyaa keessaa ummata walitti qabee waa'ee bilisummaatti haasa'u ture jechuudha inni asii magaalaa keessa taa'eeti shanee ni dhabamsiifna maarree akkana goona shanee biirollee akkana goona shaneen biirootan inni baanu taayyee bar no problem kun ofirraa hiitanii hayyee shanee biiroo dhabamsiiftan ni eeynaga amma what is the next tatti aantu eeynaga akka isin nageenya qabachiiftan akka isin nageenya mirkaneessitan akka isin oromiyaa qulqulleessitan ni eeynaa jechu kuno dirreen tanaa dirri kana jettee miqaallitti sigale sirrirratti ol baatee dirreen tanaa dirri kanaa jettee yoo dhiira taate saniifuu ni eeynaa jechu okay araarsa mardaasaa boorana keessa maaltu mudate araarsa mardaasaa boorana keessa maaltu mudate ummanni kam jeen itti kokkofleen gaggeessine ni dhooynaa matarraa kunna jennaan ummanni asin nutti hin tuqinaa girgiriin nutti taa'e mootummaan xayyaaraa nu dhowuutuu malchiisaa janiitii waboo irraa dhoorkanii jechuudha tattaanis isaa sabsabaa godhu laaluu turanii jechuudha inni asii taa'eeti ni dhabamsiifna shororkeessitoota kana goona maarree kana goona miitirkishoo kana goona jee qaraa jechuudha igale namni waa yaadu